Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii qaroo miidiyaa oduuwwan keenya biyya keessaa fi biyya alaatii walitti qabanne isin biraan kan kennu ta'a. Oduu waliin aanamee shubbiseeti. Koongirensiin dhaabbilee amantaa biyyoolessaa Finfinneetti baname. Koongirensiin dhaabbilee amantii biyyoolessaa Itiyoophiyaan qopheessite har'a magaalaa Finfinneetti banameera. Koongirensii kana pirezidaantiin Ifedirii Taayyee Asqasillaasee fi chaansilariin Yuunivarsiitii Muhammad bin Zaayid Dr. Khaliifaa Mubaarak banan. Sagantaa kanarratti dhaabbileen amantaalee finxaalessummaa fi yaada qoodinsaa dhabamsiisuuf murannoon hojjechuu akka qaban pirezidaantii Taayyee Asqasillaasees dhaamaniiru. Yaa'iin idilee amantaalee biyyaalessaa qindoomina ministeera nageenyaa fi Emiraatota Araba gamtoomanitti kan argamu Yuunivarsiitii Muhammad bin Zaayid for Humanity kan qophaa'ee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Koongirensii kanarratti abbootii amantii fi gaggeessitoonni dhaabbilee biyyoota adda addaa 16 irraa babba'an hirmaachaa jiru. Yaa'ii dhaabbilee amantaalee biyyaalessaa fi idil addunyaa kanarratti hirmaattonni biyyoota Afrikaa Bahaa, Raashaa, Morookoo fi Afrikaa Kibbaa fi keessummoonni waamichi taasifameef biroon hirmaachaa jiru. Koongirensiin kun hanga guyyaa boruutti sagantaalee adda addaatiin ni adeemsifama. Sagantaan cufiinsa baatii nageenya saayibarii biyyaalessaa 5ffaan gaggeeffamaa jira. Sagantaan cufiinsa baatii nageenya saayibarii biyyaalessaa 5ffaan magaalaa Dirree Dhawaatti gaggeeffamaa jiraachuun himame. Sagantichi mata duree nageenya bu'uuraalee misooma ijoo birmadummaa dijitaalaaf jedhuun gaggeeffamaa jira. Kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Kadir Johar, Daayireektara olaantuu bulchiinsa nageenya odeeffannoo Aadde Tigist Hamdii fi qooda fudhattoonni biroos sagantaa kanarratti hirmaachaa jiru. Nageenyi saayibarii fi waraqaan eenyummaa dijitaalaa imala diinagdee dijitaalaaf murteessaa ta'uu Aadde Tigist ibsuun ragaan koominikeeshinii magaalichaarraa argame ni mul'isa. Oduu biraatiin koonfirensiin nageenyaa naannoo Amaaraa magaalaawwan garaagaraatti kabajamaa jira. Koonfirensiin nageenyaa mata duree nageenya hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun naannoo Amaaraa magaalaawwan garaagaraatti taa'amaa jira. Gondar, Dawarq, Matammaa Marsaa fi Dajan dabalatee magaalaawwan godinaalee fi aanolee birootti mariin taasifamaa jiraachuu ibsameera. Abbootiin amantaa, jaarsoleen biyyaa, barsiisonni, jiraattonni naannawa garaagaraa fi kutaalee hawaasaa garaagaraa, hooggantoonni godinaa fi bulchiinsonni magaalaa marii kanarratti argamaniiru. Hirmaattonni koonfirensii nageenyaa nageenyii fi tasgabbii haala yeroo irratti mari'achaa akka jiran odeeffannoon koominikeeshinii naannichaa irraa argame ni mul'isa. Giddugalli misooma namummaa dargaggoota naannoo Hararii fayyadamummaa fi hirmaannaa dargaggootaa waliigalaa mirkaneessuuf hojiilee adda addaa hojjetamaa jiraachuu ibse. Hojii gaggeessaan giddugalaa Obbo Imraan Abdulsamad akka jedhanitti giddugalichi dargaggoota boru biyya dhaaluu naamusa sababaa fi dargaggeessa itti gaafatamummaa qabu uumuuf barbaachisummaa kallattiilee hedduu qabu jedhan. Wurtuuleen dargaggootaa naannichatti argaman dargaggoota bashannansiisaa barsiisaa fi dargaggoonni yeroo boqonnaa isaanii bakka malletti akka hin qisaasessine taasisuu keessatti gumaacha addaa taasisaa jira jedhan. Dargaggoonni dandeettii fi beekumsa qaban walitti fiduun biyyaa fi uummata akka fayyadan gochuu keessatti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Wurtuuleen kunneen irra caalaa aartii, fayyaa, kalaqaa fi teeknooloojii, qunnamtii odeeffannoo fi sochiiwwan ispoortii dargaggoota cimsuu irratti kan hojjetudha jedhameera. Kana malees kitaaba ogbarruu fi hojiiwwan biroo irratti hirmaachuun yeroo boqonnaa isaanii akka dabarsan hojiilee hojjetamaa jiran keessaa isaan muraasa ta'uu dubbataniiru. Fuuldurattis qooda fudhattoonni dargaggoota irratti hojjetan hojiilee dargaggoota gargaaruun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf tattaaffiin ni taasifama jedhaniiru. Dhumarrattis hirmaannaan hawaasummaa, siyaasaa, diinagdee fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf hojiiwwan hunda galeessa eegalaman kan itti fufu ta'uu ni mirkaneessina jedhaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya akkuma itti fufetti jira. Amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Israa'el dachee Sooriyaa weeraruu ishee beeksifte. Waraanni Israa'el nama dhuunfaa lammii Sooriyaa toora Iraan dachee Sooriyaa weerarte keessatti hirmaatee qabachuu isaanii kaleessa beeksifteerti. Israa'el loltoonni ishee Sooriyaa seenuun duula eegaluu erga waraanni amma eegalee yeroo jalqabaatiif beeksifte. Israa'el waggaa darbeef miseensota Hezbollaa fi qondaaltota Iraan irraa dhufan irratti xiyyeeffachuun haleellaa qilleensaa Siiriyaa keessatti raawwachaa kan turte yoo ta'u, kanaan dura garuu haleellaa qilleensaa Siiriyaa keessaa tokkollee hin beeksifne ture. Waraanni Israa'el weerarri kun yoom akka raawwatu hin ibsine garuu qaama hojii waraana addaa ji'oota darban keessa gaggeeffamaa turedha jedhaniiru. Sooriyaan gama isheetiin ibsa Israa'el kenniteef deebii tokkoyyuu hin laanne. Garuu buufanni raadiyoo Sooriyaa deeggaru tokko akka gabaasetti humnoonni Israa'el kutaa kibba biyyattii keessatti hojii tursiisa nama tokko irratti xiyyeeffate raawwachuu isaanii Reuters gabaaseera. Ji'oota 6 darban keessatti Israa'el haleellaa qilleensaa fi haleellaa waraana lafoo Hizbollaa irratti gochuuf kaayeffatte raawwachaa turte. Dilbata darbe qondaaltonni humna galaana Israa'el magaalaa kaaba Libaanos keessatti sakatta'insa gaggeessuun
nama ergamaa olaanaa Hizbollaa ta'uun dubbatan to'annaa jala oolchuu isaanii beeksisaniiru. Akka raayyaan ittisa biyyaa Israa'el jedhutti namichi kun maqaan isaa Alii Soolimaan yoo ta'u kibba Sooriyaa bulchiinsa Sayidaa jedhamu keessa jiraata. Waraanni kun itti dabaluudhaanis namichi kun ji'oota hedduudhaaf hordoffii waraanaa jala kan ture yoo ta'u, iddoowwan ol ka'iinsa Golaan kan Sooriyaa waliin waldaangeffamee fi Israa'eliin to'atamu keessatti haleellaa akka mijeessitu kan mijeessaa turedha jedhan. Waraanni akka ibsetti namichi kun qorannoof gara Israa'el akka dhufe dubbataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun kaleessa daangaa Israa'elii fi Libaanos wayita daawwatanutti waraanni Israa'el Hezbollaa akka deebi'ee hin dammaqne gochuu irratti ni hojjeta jedhan. Israa'el waraanni Libaanos keessatti gaggeessaa jirtu kun Hezbollaa naannoo daangaa irraa ari'uu fi dhukaasa gareen kun waggaa tokkoof Israa'el irratti dhukaasaa ture xumuruuf kan kaayyeffate ta'uu dubbatan. Haleellaa xiyyaaraa Israa'el Libaanos keessatti hanga ammaatti raawwateen namoonni 2,500 ol ajjeefamuun isaanis dubbataniiru. Hezbollaa garee hidhattoota Filisteen Hamaas deeggarsa agarsiisuuf rookeettii gara Israa'elitti dhukaasuun jalqabe. Israa'el waraanni waggaa tokkoof Gaazatti geggeessitee balaa guddaa geessisee hooggantoota olaanoo Hamaas kan ajjeese yoo ta'u, xiyyeeffannoo ishee gara Hezbollaatti deebisteerti. Haleellaa Libaanos keessatti raawwateen hoogganaa Hezbollaa Hasan Nasrallah kan michuu isaa cimaa Iraanii fi Haashim Seyfaddiin kan bakka isaa bu'a jedhamee yaadamus ajjeesteerti. Oduu biyya alaa kan biraatiin waraana Gaazaa dhaabuuf waan danda'u hunda nan godha jedhan Kaamalaa Haaris. Kaadhimamtuu paartii Dimookiraatotaa Kaamalaa Haaris akka jedhanitti waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru xumuruuf waan danda'u hunda nan godha jechuu waadaa galaniiru. Filannoo Ameerikaa kibxata boruu gaggeeffamuun dura duula filannoo ishee isa xumuraa kan raawwachaa jirtu Kaamalaa Haaris Yuunivarsiitii Michigan State keessatti akkas jette. Ergaa kana kan dabarsan kutaa biyya Michigan kan lammiileen hidda dhaloota Arabaa baay'inaan keessa jiraatan keessatti. Gama biraatiin ammoo kaadhimamaan paartii Rippaabilikaa Doonaald Tiraamp dhuma torbee kana magaalaa Dearborn kan uummata Arabaa baay'ee qabdu keessatti hiriira gaggeeffame irratti hirmaataniiru. Dimookiraatonni waraana bulchiinsa Baayiden haleellaa qindoominaa fi boqonnaa hin qabne Israa'el Gaazaa irratti raawwachuuf deeggarsa mallaqaa taasise irratti aarii Arabaa Ameerikaa akka dhaadannoo hiriiraatti fayyadamaniiru. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa adeemsifamaa jiru keessatti dhimmi guddaan godaantota biyyattii keessa jiran mata duree ijoo fi duula filannoo isaanii godhataniiru. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa godaantota gara US seenan irratti cichoominni cimuu qaba, keessattuu karaa daangaa Meeksikootiin to'annoon barbaachisaan godhamuu qaba jedhan. Doonaald Tiraamp waa'ee hammeenya dhimma immigireeshinii yeroo dubbatan yeroo baay'ee wareera waliin kan wal fakkeessan yoo filatamanii aangootti deebi'an godaantota seeraan alaa jumlaan gara biyya isaaniitti akka deebisanis waadaa galaniiru. Morkattuun isaanii paartii Dimookiraat Kaamalaa Haaris pirezidaantiin kun godaantota irratti sodaa fi qoqqoodinsa kakaasaa jiraachuus himaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya hanga ammaatti kan dhageettanidha. Oduu dursuun kan isin waliin ture Anamiin Shubbiseetii. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu bira akka dhaabbattan asumaan isin affeerra.